Kaartaan dhiyeenya kana qondaaltota waraanaa Itoophiyaa wajjin mul'ate irratti Eertiraan deebii kenniteen kaartaan naannoo galaana Assam mul'isu kun aggaammii Eertiraa irratti aggaame jechuudhaan mormuu isaanii beeksisuun dhaga'ame. Biyyi Venezuela pirezidaantiin isii Nicolas Maduroon waraana Ameerikaatiin to'atamee Niiyorkitti hidhamuu hordofanii yeroof pirezidaantii haarawaa biyya hoogganuu guyyaarraa muuduun dhaga'ame. Biyyi Israa'el eega beekamtii biyyummaa Somaalilaandiif kenniteen booda guyyaarraa ministeera dhimma alaa isii gara Somaalilaanditti erguun pirezidaantii Somaalilaandii amma Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi wajjin marii taasisuun dhaga'ame. Hindiin pirezidaantummaa biyyoota BRICS kan bara 2026 filatamuun dhaga'ame. Ameerikaan ammoo faallaa biyyoota BRICS ta'uun Hindii dabalatee biyyoota BRICS gurguddoo irratti lola dinagdee labsuun kan beekamu yoo ta'u, pirezidaantummaa Hindii ammaatuun lola Ameerikaan biyyoota BRICS wajjin qabdu cimsuu danda'a yaaddoon jiru uumame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sina dhaqqabu kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenya har'aatii amma bal'ina oduu isinitti himu. Dhiyeenya kana kaartaan Assab Itoophiyaa wajjin wal qunnamsiisu baleenjii humna addaa Opereeshinii Komaandoo Itoophiyaa eebbifame irratti kan mul'ate yoo ta'u, jiddu galli leenjii ajajaa Opereeshinii addaa qacartoota bu'uura ji'ootaaf leenji'aa turan gaafa Amajjii 4 bara 2026 eebbisiisuun ni yaadatama. Sirna eebba kanarratti wanti haaraan uummata Itoophiyaa gammachiise kaartaan Assab Itoophiyaa wal qunnamsiisu kennamee jiraachuun mul'ate. Eebba kanaan booda suuraan kun marsariitii ministeera raayyaa ittisa biyyaa irratti maxxanfamee jira. Kaartaa haarawaa Itoophiyaa fi Assab wal qunnamsiisuu ilaalchisee ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal barruu karaa fuula tiwiitarii isaa irratti barreesseen kaartaan Assab fi naannoo isii hammate kun dubbii beeksisuu qofa otoo hin taane aggaammii Eertiraa taasifame jechuun ibse. Suuraan kaartaa kun wiixata dabree sirna eebbaa loltoota Itoophiyaa irratti qondaaltota olaanoo waliin qabatanii mul'achuun kan mul'ate yoo ta'u, miidiyaa hawaasaa irratti naannaa turuun ni yaadatama. Ta'us garuu suuraan kun miidiyaa hawaasaa irraa yeroo ammaan tanaa kaafamee jiraachuun dhaga'ame. Kaartaan kun sirna eebba waraanaa kanarratti kan mul'ate yeroo qondaaltonni olaanoo Itoophiyaa ministeera muummee irraa eegalee ejjennoo biyyattiin buufata galaanaa waggaa 30 dura dhabde deebifachuuf qabdi jedhuun bal'inaan beeksisaa jiranitti yoo ta'u, deebii kanaaf ministeerri odeeffannoo biyya Eertiraa aangoonni waraana olaanoo Itoophiyaan jalqaba bara haarawaa 2026 irratti weerara if eeggannoo hin qabnee fi ajandaa waraanaa irratti bobba'anii jiraachuun deebii kenneeti jira. Obbo Yemaanee Gabra Masqal fedhii aangoota Itoophiyaa if eeggannoo fi balaa jechuun paartiin badhaadhinaa biyya bulchaa jiru odeeffannoo sobaa tamsaasuudhaan simateeti jira. Haa ta'uutii malee ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan buufata doonii irratti Eertiraa irratti waraana banuuf karoora kan hin qabne ta'uu ibsu garuu ammoo Itoophiyaan galaana diimaa argachuun dhimma lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuun ejjennoo isaa ibsuun ni yaadatama. Venezuelaan pirezidaantii Nicolas Maduroon waraana Ameerikaatiin to'atamee Niiyorkitti hidhamuu hordofanii yeroof pirezidaantii haarawaa biyya hoogganuu muudachuun dhaga'ame. Ministeerri boba'aa duraaniitiif itti aantuun pirezidaantii duraanii Venezuelaa guyyaarraa muudama haarawaa argachuun dhaga'ame. Muudamni haarawaan Venezuelaa kun humnoonni addaa Ameerikaa eega pirezidaantii Nicolas Maduro haadha warraa isaa wajjin qabanii fuudhaniin booda biyyattii guyyoota muraasaaf pirezidaantii malee hambisuun ni yaadatama. Guyyaarraa eega pirezidaantiin haarawaa muudamaniin booda ibsa karaa miidiyaa hawaasaa isaatiin beeksifteen amma booda mootummaa Ameerikaa wajjin ajajaa tumsa wajjin irratti akka waliin hojjechuuf Ameerikaaf yaamicha dhiyeessuun dhaga'ame. Pirezidaantiin yeroo ammaa filatamte Delcy Rodriguez tun ibsa miidiyaa hawaasaa isii irratti maxxansiteen Venezuelaan balaa alaatirraa bilisa taatee jiraachuu akka barbaadduu fi biyyi isii Ameerikaa wajjin hariiroo madaalawaa fi kabajamaa uumuuf fedhii qabaachuu ibsite. Ergaan pirezidaantii yeroo tanaa mata dureen isii ergaa Venezuelaan addunyaa fi Ameerikaa jedhuun miidiyaa hawaasaa irratti kan maxxane yoo ta'u, Venezuelaan nagaa fi nagaa waliin jiraachuuf kutannoo qabdu irra deebitee mirkaneessuudhaan biyyi teenya haala kabajaa fi tumsa dila addunyaa irratti hundaa'een balaa alarraa bilisa taatee akka jiraattu barbaanna jechuun ibsite. Itti dabaluudhaan pirezidaantiin yeroo ammaa filatamte tun nageenyi addunyaa kan mirkanaa'u yeroo nageenyi keessoo tokko tokkoon biyyaa dursee mirkanaa'e jennee amanna jechuudhaan Venezuelaa fi Ameerikaa jidduutti akkasumas Venezuelaa fi biyyoota naannichaa biroo jidduutti hariiroo jiddu seentummaarraa walaba taatee fi walqixxummaa abbaa biyyummaa irratti hundaa'e madaalawaa fi kabajaa taatee uumuuf ni hojjannaa jechuudhaan ibsite. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampis ta'e uummanni naannoo keenyaa marii malee waraanatti akka hin amanne ni abdanna jechuun dubbatte. Pirezidaantiin haaraa Venezuelaa amma filamte tun dhumarratti pirezidaantiin yeroo Venezuelaa Rodriguez ergaa isiitiin bu'uura seera addunyaa badhaadhinaa fi nagaa waliinii keessatti ajandaa tumsaa walirratti Ameerikaa waliin hojjechuuf fedhii akka qabdu seera deebitee mirkaneessite.
Biyyi Israa'el eega beekamtii biyyummaa Somaalilaandiif kenniteen booda guyyaarraa ministeera dhimma alaa isii gara Somaalilaanditti erguun pirezidaantii Somaalilaand Abdurrahmaan Mohaammed Abdullaahi wajjin mariin taasifamee jiraachuun gabaafame. Biyyi Israa'el biyya jalqaba Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennite yoo taatu murtee Israa'el tun Somaaliyaa dabalatee biyyoota gamtaa Arabootaatii fi gamtaa Afrikaattis hedduu rifachiiftee jirti. Dhimmi beekamtii kennuu Israa'el tana laalchisee guyyaarraa gamtaan Afrikaa mariirra kan jiru yoo ta'u Israa'el ammoo gama isiitiin ministeera dhimma alaa biyyatti ministeera Geediyoon Saar daawwannaa hojiitiif jechuudha yeroo jalqabaatiif Somaalilaanditti erguun gabaafame. Akka maddeen oduu addunyaa hedduun dippiloomaasii Somaalilaand waabeffachuun gabaasaa jiranitti ministeerri dhimma alaa Israa'el ministeer Geediyoon Saar turtii isaa keessatti pirezidaantii Somaalilaand Abdurrahmaan Mohaammed Abdullaahi wajjin marii taasisee jiraachuun gabaafame. Marii tanaan booda ministeerri dhimma alaa biyyoota lameenii ibsa waloo baasuun jaamee eegama. Daawwannaan tun tumsa siyaasaa fi tursiimoo hiika qabu Israa'eliif Somaalilaand jidduu jiru guddisuuf kan kaayyeffate ta'uun akeekameeti jira. Ministeerri dhimma alaa Israa'el daawwannaa tana laalchisee hanga ammaatti yaada kan kennine yoo ta'u daawwannaan tun erga Israa'el Somaalilaand akka biyya walabaa taatitti beekamtii kenniteefiin booda jilli sadarkaa olaanaa Israa'el Somaalilaand hargeessatti yeroo jalqabaatiif kan seene ta'uu isaati. Hariiroon biyyoota lameenii cimsuuf tattaaffii taasifamaa jiraachuu kan agarsiisu yoo ta'u marii tanaan booda waliigalteen tokko kan mallatteeffamu ta'uunis ibsameeti. Dhimma daawwannaa ministeera dhimma alaa Israa'el tanaan wal qabatee manni marii nageenya gamtaa Afrikaa guyyaarraa amajjii 6 bara 2026 Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuu irratti marii taasisaa akka jiran ibsameeti jira. Gamtaan Afrikaa muddee 26 bara 2025tti Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennuu ilaalchisee ibsa baasaniin murtee Israa'el tana balaaleffachuun isaanii ni yaadatama. Biyyi Hindii pirezidaantummaa biyyoota BRICS kan bara 2026tiif filatamuun dhagame. Ameerikaan ammoo faallaa biyyoota BRICS ta'uun Hindii dabalatee biyyoota BRICS gurguddoo irratti lola dinagdee labsuun kan beekamu yoo ta'u pirezidaantummaa Hindii ammaatuun lola Ameerikaan biyyoota BRICS wajjin qabdu cimsuu danda'a yaaddoon jaamu uumame. Hindiin pirezidaantummaa garee BRICS bara 2026 Biraazil irraa fudhachuun pirezidaantummaa biyyoota BRICS kan bara 2026 kan hooggantu ta'uun ifatti ibsame. Hindiin pirezidaantummaa biyyoota BRICS kan bara 2026 kana kan fudhatte yeroo bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhimmoota biyyoota biroo jidduu seenaa jirutti yoo ta'u walgahii bakka bu'oota addaa hooggantoota BRICS Biraazilitti taa'amte tanarratti ambaasaaddarri Biraazil Maariikoo Liiroo mallattoodhaan pirezidaantummaa ambaasaaddarri Hindii Suwaar Daalaliif pirezidaantummaa kenneeti jira. Ambaasaaddarri Daalal eega aangoo tana fudhateen booda hantummaa biyyoota guddachaa jiraniitii fi guddina addunyaa haaraa ta'eef deebii kan kennu ta'uu beeksise. Pirezidaantummaan Hindii tun yeroo waldhabdeen dippiloomaasii fi diinagdee ta'ee jirutti kan mul'ate hoggaa ta'u pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp diinummaa garee BRICS irratti qabu ifa gochuudhaan baatii adoolessaa dabarte keessa biyyoota BRICS irratti taarifa 10% ol kaa'uun doorsisuun isaanii yaadatama. Ameerikaan meeshaalee Indiyaa irratti taarifa 50% kan keessi yoo ta'u addatti boba'aa Indiyaa Raashiyaa irraa galchitu irratti taarifa cimsuun isaanii yaadatama. Dhimma dabalii taarifa Ameerikaa labsite tun marii daldala biyyoota lamaanii walxaxaa kan taasisee fi Hindiin aangoo qabattee yeroo turtetti humnoonni Ameerikaa magaalaa guddoo Venezuelaa Karaakaas keessatti argamanii fi pirezidaantii Niikoolaas Maaduroo haadha warraa isaanii wajjin to'annaa jala oolchuun isaanii aarii idil addunyaa ta'uun biyyoonni hedduun mufachuu ibsan. Tarkaanfiiwwan tun miseensummaa BRICS keessattuu Chaayinaa, Biraazilii fi Raashiyaa cimsanii kan balaaleffatan hoggaa ta'u Hindiin dhimmicha irratti ejjennoo if eeggannoo kan fudhatte yoo ta'u akka hoogganaa garee tanaatti fedhii adda maluuf ulfaataa ta'uu ibsiteeti jirti. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kan hangammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.